urjiin hin duune. Ilaa Giftii milkiin dhugaa isaati. Urjiin hin duune. Maal? Eeyyeen taatichi wal xaxaadha. Amma qulqulleeffannutti inni sitti mul'isne. Kanaaf urjiin hin duune ka? Garuu nutis suuraa ishee arginu malee qaamaan hin arginu. Giftii wanti kun akkasii biraan geenye hundumti keenya iyyuu yaalaa ture. Erga dhaga'uun keenollee immoo dhugaadha urjiin hin duune. Giftii nu amane. Akka ulfaatu beekna garuu urjiin hin duune. Namni hundi akkamitti dogoggoruu danda'a? Dhugaa osoo hin taane urjiin hin duune jennee sitti himne miira kee jeequu keessaa nuti maal argan? Amma waan tokko akkana gargaartu barbaadeen dhufe. Maalidha? Suuraa urjii barbaadeen. Suuraa urjii? Eeyyeen suuraa tokko qofa otoo hin taane yeroo garaa garaatti kan isheen kaate suuraawwan hedduun barbaada. Maaliif? Maalittiin goota? Callistee waan si gaafadhe naaf kennita? Maalootumti illee naaman. Dhugaa ani urjii miti. Anii fi urjiin amma kana akkamitti wal fakkaachuu akka dandeenye hin beeku. Naaf hin galle. Wal fakkaanna malee garuu tasuma tokko miti. Ani seenaadha. Urjii miti. Haala kana keessatti utuun sitti himuu baay'ee natti tola ture. Garuu immoo jireenya gara fuulduraa keetiif dhugaa jiru baruu qabda malee of gowwomsaa deemuu qabdu jedhee naman. Ilana dhagee bareedduu nan beektu. Sin beeku. Ani tasuma urjii miti. Namni kamiyyuu addunyaa kanarratti yeroo dhalatu jibba qabaatee miti kan dhalatu. Akkuma namoota kaanii dachee kanarratti laphee qulqulluudhaan hin dhaladhe. Garuu immoo anaa fi yakka harmee koo irratti raawwatame yeroo yaadu dhiirota hundumaa walitti qabiitii jiraatti abiddatti qabsiisiti gubinaan jedhu. Ilana dhaggeeffadhu. Kan siif hin galle ani shamarree haqni jalaa dabeedha. Kanaafuu haqa urjii moo maal jettan? Isheedhaaf yeroon dhibbadhu hin qaba. Isinis Giftiinis urjiinis mataadhaan dhaabachuu dandeessu. Nan beeka nama hundaa agarsiiseera. Kan kee garuu hundaa oli. Amma nafaan saaqadhee hunda bira deemee dhiifama gaafadhees dhufee dhiifama gaafadhutti dhiifamni koo xalayaa kootiin dursee si haqa qaba. Dhiifama naaf godhi. Maaloo uumaa keetiif jedhiiti onnee kee irraa dhiifama naaf godhi. Yeroon dhiifama naaf godhi siin jedhu bilisummaan natti dhaga'ame sitti hin fakkaate. Takka akka istiin ofii kootti qaana'ee hin beeku jechoota hin taane siin jedheera. Annatu dhugaa isaa natti himuu qabda jedhee si dhiphisaa ture. Waan ta'eef natti himte dhugaadha. Anis gaddisiiseera. Na hubattas. Bakka koo buutee yoo yaadde otoo obboleettiin kee hin duune lubbuun jirti naan jedhanii miirra akkamii akka natti dhaga'amee fi sammuun koo amanee fudhachuu dadhabuu irraa kan ka'e akkan ta'e na hubadhu. Isheen kun ishee miti. Shamarree seenaa jedhamtu kan urjii fakkaatti jedhamte shamarree biraati. Atis akkuma warra kaanii waan sitti fakkaate natti himte milkii. Amma kana daangaa uumaa darbee akka sitti beekamu narraan turte. Natti gadditeetta miti nan sobii yoo natti gaddites dhugaa qabda. Milki akkuma na dhoksitetti yoo dhiiftete ta'e maal qaba? Milki waan kanaan hin qofamu? Urjiidhaan natti qoosuun hammama malee koo akka cabsuun beektu? Ati hiriyummaa keenya akka haaraatti haaromsuuf kaan sirriitti eegdeetta. Waadaan galaana ta'ee eeguu dadhabe. Jechootan siin jedheeffaman akkanatti dhaga'ames himuu danda'u. Callisi! Obboleettii kee dhabiitii miira namatti dhaga'amu argisiin hin jedhu. Garuu barteetta miti xiqqoo akka nama barateetti yaadi. Nama du'e hin qoofamu.
Akka dhiifama naaf gootu abdiin qabu. Sababni isaas ati jijjiiramteetta. Akka durii kee miti. Ammas akkan harka Waaqayyoo qabadhee jirutti yaadetii waan asiin jedhe hundumaatiif dhiifama naaf godhi. Maaloo adiraa Waaqa sin kadhadha. Jechoota tokko tokko irra callisuun humna qaba. Yoo dandeesse maaloo callisi. Maqaa ishee natti dhoofte. Gadda ishee akka hin daganne waan na gooteef galatuun. Akka raatisti gadda hin beeku. Gaddi namaa kan siif hin galle. Obboleessi tokkoof biraa dhabuudhaan gadda akkamii akka namatti dhaga'amuu danda'u kan hin beekne. Ati nama lapheensaa dhagaadha. Yeroon kana siif barreessu miira akkamii keessaa kan ta'e siif barreessu tilmaamuus ittiin ulfaatu. Miira nama keessa jiruuf jedhiitii dhiifama naaf godhi. Hiriyummaa kee dhabuun barbaadu. Waaqayyo kan keessa koo argu garaan koo baay'ee gaddeera. Gaabbeera dhiifama naaf godhi hiriyaa kee. Giiftii gaaddisaa irraa. Egaa akkas ta'een siin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu seenaadha malee urjiin itti naan jechaa jirtete. An kanaan duras itti meedha. Situ naa amanuu deemani. Natti hin kun hin ta'a jedhee utuu yaade. Naguma Maaltu? gammadaa jirta bar. Lakkee jechuun gammadoo otoo hin taane giiftiif jedheen. Giiftiif maal? Jechuun giiftiif maal seete laa? Seenaadha moo urjiidha jettee haga dhiphattu dhugaasaa bartee obbaafachuu isheedhaa wayyee jedheetan. Isa wayyuu? Taanaan gaariidha. Naaf hin galle. Dhuguma giiftiif jettee akkasitti gammadaa jirtaa eebba? Jechuun? Eebba. Eeyyan kan biraa maaliif ta'uu danda'a? Eeyyan jechuun isa yaadeen gammade. Kun immoo giiftii yaada isheetiif nu gargaara jedheetan. Isaaf malee waan biraa maal ta'uu danda'a? Eeyyan isaaf jedheetan. Hin beeku. Waa'ee yaalas caalaa hin beeku. Aboo callisi. Giiftii namarratti waan ta'uufis waan hin taaneefis dhiphachuu jalqabdeetti. Eeyyee naaf gala. Garuu isheen haala kana keessa jirtu miirri kun itti dhaga'amutu baatee natti tola beekta. Ammatu calliftee haala fayyummaa ishee irratti xiyyeeffatte baay'ee gaarii ture. Sirrii jette. Dhiphina ishee tameessu ta'a. Tarii yoo siif mijata ta'eef utuu waliin deemne jedheen siif hin mile. Rakkoon qabu biiftuu koo yeroo barbaaddetti ta'uu danda'a. Biiftuu? Waa'ee wal arguu maalii haasoftaa? Har'as ta'uu danda'a, boris ta'uu danda'a, yerootti barbaaddetti ta'uu danda'a bareedu. Gurbaan kun jirraa faana qaamuu eegale moo? Gamme ana milkii dabar. Naaf galeera bar. Tole, erga siif galee yoom deemnu re? Guyyaa isaati murteessi. Amma ni bar nama bilisummaadhaan socho'udha. Yoo barbaadde boris borules yeroo barbaaddetti na arguu dandeessi. Harmeen koo aduuti. Kunillee jimaa qofa miti. Tamboo ekspaardii ta'e saabeera. Yaa jirra. Hojii maqaa waaqayyoo siif kenna. Mucaa nagaa balleessite jirra. Eessa abbaa kee? Si'achi gaafa baastee deemte. Amma immoo horsiisa loonii keessa galee. Waa'ee gaafa maalii haasoftaa gamme? Maal? Milki? Maal naan jette?
biiftuurraa baga nagaan gara milkiitti gara kootti deebite. Amma yoo si mijatu yooma deemne? Eessa? Waa'ee maal yaasaa turre? Waan dhuftu natti fakkaatee ture. Yeroo dhuftu haasa'u. Eessan dhufa? Jedhi. Kun maraatee nama raachuu. Utuun xiqqoo ture ta'e biiftuun obsee anumtiyyuu. Sin ajaa'ibu! Akkamitti maalii qabaa? Addunyaa kanarra yoo xiqqaate namoonni torba si fakkaatee nama miti. Isa ta'e ta'uu danda'a gaa. Ani maalan beeka? An kana dhibe bari amma yoo naatti akkamittan kana yaaduu dadhabe ani. Ani kan hin jedhu an amma doktaraa dhugaan siin jedha an amma ogeessa fayyaati. Waa'een urjii kun sammuu kootu ati wanni guutummaa isaanii dhiphisaa ture. Maarree narratti baramee moo baramne jedhee too dhiphadhuutanii waan biraa yaaduu dadhabe. Amma kana booda salphaadha. Wanni guddaan maa inni bagaa wanti ittiin kun urjiin ta'e. Bagaa walumaan gammanne. Jedhee gaa walii bilbilaa. Hello Commander. Baga gammadde naan jedhi. Callisiitii baga gammadde naan jedhi. Mee harka kee haftitta? Maal? Dhagaa seenaan natti darbattee irraa haftitta sin jechaadha. Xinnoo na miidhee ture garuu amma fayyaadha. Xinnoo miidhamuudhaan si darbuun saayyuu waan guddaadha. Nagalateeffadhu. Ituun sirraa hin qabneetiiti yoon addi kee boolla biirii fakkaatee ture. Dhugaa jettiin salphaa moo? Intalti nama salphaa miti. Waan dorgommee haala olluu dorgomaa turte fakkaatti. Kanan jedhu? Dhisiyyuu. Si wajjinii waan tokko haasa'uun barbaachisu. Maal? Maaliin godhe immoo? Ati yeroo waan tokko sitti himan akkaataa dubbichaa dhiiftee gara barbaaddeetti hiiktee dubbicha fudhatte. Kanaaf yoo so'aa fi yoo naaf wayya. Kun immoo maal jechuudha? Maaliin dagatte moo? Waa'ee jituu sitti himnaan ati hiree naafsisuudhaaf fudhatte dhimmicha. Achii booda immoo waa'ee faayidaa maallaqaa sitti himnaan immoo maallaqa keetti fayyadamtee gumii irratti murtoo fudhachuu yaadde. Maal sitti fakkaate? Akka ani sitti murtoo osoo hin taane akka ati barbaaddeetti dhimmicha fudhattee gara barbaaddeetti hiiktee rakkina keessa galuu barbaadda. Kanaaf ani immoo ammas waan kana sitti himee rakkina biraa keessa akka galtu hin barbaadu. Itoo haasofnu waa'een inni afaan sun sirriitti hojjeteera natti fakkaata. Inumaayyuu immoo siin galateeffadha jedheen dagadhe. Dhiisi boo. Ana waan kana keessa nan galchi nan keessaan qaba. Yaa Phaawulos Nyoonyoo. Ati nama raajiidha bara. Ati maqaa kana na waamuun dhiiftu miti. Kamu tiba itu? Nagat kam. Olman kuntur. Ajaib betul. Malu lewat antar ke kita jeruk nemu. Isu ang gati kabuti. Aha. Wanak kasbari itu gati kabumu. Anyu tu sif ke? Gammi. Engkosin. Gurbaaf tulummaa mataarraa daraare sana tusiif kenne miti? Dhugaa isaa miti gammeetu naaf kenne. Gammeen siif kenne miira kanaan natti himtaareeti. Mee natti hime hiri. Wanti isin gidduutti uumame jira?
Tola gift. Jijjiirama qabdu. Yoo xiqqaate gulukoosiin sirraa ka'eera. Of danda'u malee dhabde malee. Obboleettiin koo dhufteetti jettee gammaddee turte. Obboleettii koo nama ijjeesee natti himti jettee yaaddee turte garuu immoo isheen seenaa taate. Amma maal taata gaa? Amma urjiinis duute. Ani haga har'aatti nama du'e ka'ees dhaga'e hin agarrees. Aboonaariin gaa ansiif jedhee ni bara. Amma yoo hartees of miidhuun alatti maal dabaltame? Mee of ilaali be nama gatii hin qabne taatee itti bara. Dhugaa kootu bara dubbachuullee hin dandeessu. Ani gorsa obboleessaa tokko si gorsu. Ile maal sii qaba hoo calliftee ma jireenya kee jira? Urjiin takkaa duuteetti. Namni ishee ajjeese beekamee beekamuu baate sii maal sii godhe? Ka'uu hin dandeessu ishee kana booda. Giiftii tasgabbaa'e. Kun hunduun darba. Ati sirnuun fayyada. Hundumti keenya otoo urjii taatee jennee baay'ee gammannee ture. Yoo xiqqaatee nama gara jabummaa akkasiitiin ishee ajjeese silaa hin barratu. Garuu immoo maal godharee seenaa taatee? Giifti abdiin kutati. Dhugaan ishees akkasitti dhokatee jiru. Milkii eegatti dhuftee nan deema gaa. Qofaa ishee akka hin taaneef jedhee tan malee hojii baay'een qaba. Jedhaa gaa nagaan oola. Giifti nagaan oola gaa. Xalayaa maaliin barreessiteetti? Haala kana keessa tuuti jirtu giiftiin na mufachiifte jedhe waan ansi komadu sitti fakkaata? Waan hin taane yaaddee of hin dhiphise. Aniifati bari hiriyaadha. Hiriyyummaa keenyaaf jennee urjiidhaan kakannee waadaa waliif galleerra. Waadaan immoo akka salphaatti diigama. Akkas taanaan namichi seexanni Dookter Eebbaa jedhamu kun maqaasaa dhahanii waa yaadadde. Maasiin jechaa ture. Lakki hin ta'u. Ciisi. Mallattoo maaneeyyee yookaan tolee jedhi natti. Si rakkisaa ture miti? Ani akkan dhufee baree nama qajeelaa of fakkeessuu eegale jechuudha. Yaada tokko naa dhufe. Maaliif akkas hin goone? Gumiin dhiifama na gaafate. Dhugaa moo? Qalbii bitateera jechuudha. Balleessaa isaa maniira kaa? Akkas miti. Yeroon sitti haasa'u akkaataa sirriin sitti naasofnee naan jedheeti malee yaada isaa jijjiiree miti. Akkaataa dubbii isaaf malee dhimmichaaf miti kan inni dhiifama na gaafate. Garuu mucaan kun nama akkamiiti? Ani immoo qalbii bitateera jedhee yaaduun koo. Naaf hin galle garuu maaliifidha kanatti amma kana jibbite? Maal isaatu jaallatamaa maal isaa jaalladhame? Garuu immoo dhugaa isaati bara. Mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Waan gumiin dubbatee keessaa dogoggorri maalidha? Callistee jibbuu osoo hin taane balleessaan isaa kanadha. Kana balleesse jedheeti dogoggora isaa waliin natti himu. Argitee? Atis callistee waan isa jibbituufidha malee dhugaa isaa beekta. Ana garuu sammuun koo boqonnaa na dhorkaa jira. Tole hire. Sirriidha haa jennu. Haa jennu miti. Dura amani. Sirriidha balleesseera. Tole sirriidha. Balleessiteetta. Waan inni yaannetti jaalala keessa galchuun kee dogoggoradha. Garuu immoo kun qulqulluu san godha. Meenatti mi bareeddu qulqulluu san godha? Hin godhu. Maaliif beektaa? Sababni isaa balleessan kun kan lamman keessaniiti. Dhugaa dubbachuufi ati sotoo gammee wajjin haasaa jirtu miira biraatiin isa ilaaluun kee sirrii miti. Innis immoo otoo jaalala keessa jirtu miira biraatiin si ilaaluun isaa sirrii miti. Anaaf kanaaf hin galle garuu balleessaan kun kan lamman keessanii ta'eetoo jiru isatti balleessaa kan ofii keetti fudhattudha.
akka jaalallee qabdu tootti hin himneeti haa ta'u garuutti himteetta. Kanaafiyyuu ceephostee balleessaa kan fudhachuu qabu lammaan keessan malee qofaa miti. Bareedduu ko. Amma wanti darbeera. Wanti bades badeera. Wanti guddaan garuu kana booda akka duubatti hin deebineef murteessuu keessanidha. Al tokko dogoggorreera jedhanii ittiin fufan waan ta'eef. Balleessaan immoo balleessaadhaan sirratu. Dabalatammoo gammeen kennaa kana fakkaatu siif kennuun isaan ajaa'ibeera. Waa'ee isaan dhiisi. Wanta inni gidduu kana godhaa jiru ta'uu sitti mee akka kana waa'ee isaa qulqulluu gootee naasuftu turte. Gammee immoo maal si godha? Barattuu daree keenyaa tokko biiftuu kan jedhamtu waliin waliif bilbiluuf wal arguu eegalaniiru. Biiftuu? Maal eegala? Innumaayyuu keessa fagaateera malee. Sanayyuu yeroo naaf kennuu dhiiseera. Haasaan isaa hundi waa'ee ishee ta'eera. Yeroon bilbilu sana argadhu sababni isaa ishee waliin jiru. Otoo waliin jiru yeroo isheen bilbiltuu na dhiisee deemu. Haasaan isaa hundi ganamas galgalas biiftuu jedhu. Biiftuun isaan alittu malee. Garuu maaliif akkas godha? Maal abbaa isaan isaaf beeka. Maaliif jedhee yeroon isa gaafadhu anis gumii waliin yeroon si argu akka ittiin gubachaa ture nan jedha. Mana isaatti haaloo na ba'uusaati. Meetas gabbaame. Wanti kun akkasitti itti fufnaan dhumni gaariin ta'u waan ta'eef. Dhiisati. Aniyyuu maal akkan isa godhu beeka. Ilaa maal goota seeti? Kamis ta'u kam deebi'ee dhufuun isaa nafu miti? Gaafa inni deebi'ee dhufu bilbila kee fuudhii reekii godhiitii boraatii kee jala kaa'i. Sana booda urjiin maal si gootee naan ajjeeftee maal sitti balleessite mucaan kana fakkaattu jedhiitii gaafadhu. Sana booda haasofsiisee haasaa harkaa baasi. Inni yeroos gammachuudhaan miira jennuu keessa ta'eeti akkas na gootee ani immoo sababa sanaafin akkas godhee maal jedhee gaafa inni dubbatu ati bilbila keetiin reek gootee waraabaa jirta jechuudha. Sana booda isa qabannee qaama seeraa bira deemna. Ragaan kana caaluun jiru. Maal yaadda? Akkana. Akkas goone amma inni nuti taphateetti taphanna. Lakkiin ta'u hin ta'u callisiitti ciisi. Mallattoodhaan waliif galaa jirra bara. Maal taate? Tole siifan kennaa. Akka waan dhimma riifachiisaa ta'e kobbee fi waraqaa natti laattu malee kan jechaa turte. Kana naan jechuufi. Guyyaa isaatti murteessi. Amma ni bar nama bilisummaadhaan socho'u. Yoo barbaadde boris borules yeroo barbaadde kan arguu dandeessa. Hila. Ifama gumii yeroo ammallee hin bilbilee. Biroo arguu dandeenya.
Maalin kan kanatti akkas qofaa kee kolfituuf? Boroo lagarra naan jette. Eenyu? Sidha miti amma boroo lagarra naan jette kan naan jedhe. Eenyuun immoo? Ati fayyaan qabduu amma akkas naan hin jenneeti. Maal seeti? Asirraan dubbisee barama. Kitaabni kun kitaaba ajaa'ibaa akkamiiti seeti? Seenaan asirra jiru baay'ee namatti tola. Kanaaf yoo asirraa dubbiseen akkasiin jedhe. Kanaaf osoo yaadni koo asirra jiru bakkuma dubbisaa jiruun sitti hime. Mee natti agarsiisime? Maal? Maarree meerree siifan dubbisee boroo lagarra kanaan jettee natti agarsiisi. Isa dhiisitti deemee ispoortii kee hojjedhu. Walirratti barree tolee rakkoon qabu. Baga barte. Ani garuu kanan jedhu waan seenaa sin ajaa'ibu jechuun urjii ta'uu dhiisuun ishee. Wanta kana dhagee garuu baay'ee na ajaa'ibe. Dhugaadhaa garuu eeyyeen dhugaadha. Anatti yoomiitime yoomiin immoo giiftii irraa dhaga'e. Waan si ajaa'ibu seenaan hireef giiftii itti himte. Giiftiin immoo dhufteedha kan ishee yoomiitti himte. Kanaafiyyuu wanti kun waan qabatamaadha jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati. Ani kanan jedhu kan naaf hin galle tokko namoota wal fakkaatoo addunyaa kanarraa 7tu jiru jedhu. Kanaafiyyuu kan koof kan kee 4tu jiru jechuudha miti. Yaa beekumsa. Akkam sirra dhangalaasee maaloo. Sin qaqqabeeti garuu kaalkuleeshinii koo kan akkamitti ilaalte? Kun waan ajaa'ibaati. Akkanatti itti fufnaan akkanan caallee sodaadha. Isallee sodaadha. Tole maaliif na barbaadde? Maaliif sitti fakkaata? Ati na barbaaddeenaan immoo tilmaama moo? Atumti natti himi malee. Dhugaa isaa natti himi jettee naan aariidha. Miira gaariirra hin jiru. Garuu maal taate jettee akka na gaafattu hin barbaadu. Callisi. Eenyutu si aarse? Nan gaafatiin siin jedheera bara. Tole. Garuu gammee wajjin haala gaariirra hin jirtanii? Gummi. Tole. Hello Biftu. Akkam ooltu? Har'a kilaasii maaf hafte? Ani immoo baay'een dhiphadhee bara maaliif hafte jedhee bilbilli keessi immoo cufaa. Malee nagaa keetii? Naasofsiiste? Dubbisaan jiran nan jeeqin achi deemee asee. Dubbisaa jirta? Biftuu waliin gaafa naasoo bara namni natti mul'atu. Dubbisi dhiifama. Ooko Biftu. Nama wayitu na jeeqaa jirta naan jedhee dhiifama. Beekta miti gaafa si waliin naasoo Ha! Nama filattee buteetta. Fakkeessituu.
qabameera. Qabameera? Eeyyee. Gumii waliin qo'achuuf jenna. Kanaafuu bakka biraa barbaadi taa'e. Nama qaba. Maal? Biiftuun dhufaa jirti. Isheen eegaa jira. Giiftii akkam? Nagaa keeti? Gaariidha. Hundaafuu akka nagaa taateen beekifta. Ilaa, amma oksijiiniinis gulukoosiinis irraa ka'eera. Kun iyyuummaa waan tokkodha. Amma kan si'afu dubbachuudha. Innis immoo yeroo xiqqoo fudhata malee hin deebi'a. Anis immoo akkuma argitu kana waan hin danda'e hundumaanuu si gargaaraan jira. Tokkicha waadaa galeera. Waadaan immoo waadaadhaan diigamu mitiire. Maaloo dooktaree abbaa dhugaa isaanitti urjii maaliif maqaa waaqaatiin akkamitti akkas jetta? Maal naa godhe ajjeesan? Atis akkasitti na yaadda jechuudha. Miinatti manduu urjii keessaa maalan argadha? Urjii madaala namoomaa taate. Amala qabeettii kan maal jedhee tarkee koo ishee irratti naa ka'ame? Namni baay'een akka akkasitti na yaadu nan beeka. Kuni garuu akka dhugaarraa fagaateedha. Ani urjii nan jaalladhan ture. Gaarummaa urjii namni caala beeku hin jiru. Ani urjii ajjeesuu mitiiti. Utuun nama ishee ajjeese argee gumaa ishee baasee jechaan ture. Garuu dhiise. Gaaf tokko dhugaan ishee bahee. Isheenis lubbuun ishee akka argatti. Anis immoo gaafas qulqullummaan koo naa mirkanaa. Ay, Giiftii. Yoo xiqqaate murii maallee akkasii caalu wallaalte?
Sababan gammeenan jaaladha siin jedheef isheen hanga kanatti hamtuudha jettee yaaddamu. Yoomi kana maallaqa siif kaffalee beeku. Tooftaan si barsiise ana irratti moo du'a akkamiitati? Yeroo nu ilaaltu aangoo waan sitti fakkaadha moo? Isaanuma siistamii kan biraallee jijjiiranii? Isuman si barsiisee moo? Ambiru gaafii akkasii kana na gaafatu. Shira gatii hin qabne ta'uusaa waan hin yaadne sitti fakkaata. Ammineen si barsiise ana irratti moo? San ooyi. Utoo dubbannu yaaliin kee baay'ee bareedoodha. Garuu obboleettiin kee gati dhabduu sun kan isheen akka korratti kuftee viidiyoo bilbilaan waraabameeti. Qeerrantii kotas gabbaa hin miira kanaan wanta ta'u hin jiru. Inumaayyuu walakkattee irra jirti. Kanaafuu asitti akkan sana obbaafachiin. Of eeggannoo irratti gaba akkana. Waan amma riikardii goote sirriitti seebii godhe tole. Ha 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 ha!